Assalamualaikum warra barumsaala barbaachisaa tokko waldeen isiniif dhufee jira. Kunis maali? Windows Shortcut har'a waliin ilaallaa jechuudha. Kunis har'a kiiboordiin nuti har'a ilaallu akkuma as isinii mul'atu yoon isiniif as diriirse. Kuwaartii kiiboordii jedhama jechuudha. Qubeellee tana sirriitti ilaalaa. Kuwaartii kiiboordii kana waliin piraaktisii goonaa jechuudha. Kiiboordii biraatiin miti irraa kanaan ispeesifikaalii kuwaartii kiiboordii kana waliin ilaalla jechuudha. Inni tokkoffaan maali? Windows key. Windows keyin waan biraatii miti isa kana jechuudha. Windows keyin isa kana jechuudha. Windows keyin maal isin godha? Start menu isiniif bana isinirraa gad deebisaa jechuudha. Start menu. Inni lammaffaan maali? Okay. Inni lammaffaan Windows key plus D. Windows key plus D maal godha? Minimaas godha jechuudha. Waan biraatii miti. Ammas itti deebistee maksimaas godha jechuudha. Kunis maali? Sirriitti ilaalaa. Siitu Windows key kana qabdeeti maal goota? Windows key kana qabuudhaan D'tu fixaa jechuudha. D kilik goota jechuudha. Maal godha? Minimaas godha jechuudha. Windows key kana fixee D yoo itti deebiste ammas maal godha? Maksimaas godha jechuudha. Itti as deebisa. Okay. Inni itti aanu maali? Sorry. Windows key plus E. Windows key plus E maal nuuf bana? Windows Explorer. Windows E plus Windows key plus E. Windows Explorer kan nuuf bana jechuudha. Kanaafuu as tuqxee banuun sin barbaachisa jechuudha. Kanaafuu Windows key plus E. Kunis keyboard irraa si agarsiise. Windows key kana kilik qabuudhaan E'tu fixaa jechuudha. E. Kan si as banaa jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Windows key plus E. Inni itti aanu maali? Windows key plus M. Windows key plus M. Yoo ta'e maaltu godha? Minimize godha jechuudha innis. Gartaa? Si window key kana qabuudhaan M kilik goota jechuudha. Maal godha? Minimize godha jechuudha. Kanaafuu kan itti aanu maali? Windows key plus shift plus M. Sirriitti na qayyabadha ammaan tana. Windows key plus M tuqxee minimaas goote mi? Windows key plus shift plus M goote immoo maal godha? Maximize ni godha jechuudha. Windows key plus M maal godha? Minimize. Windows key plus shift plus M maal ni godha? Kan minimize goote san maximize ni godha jechuudha. Windows key plus M minimize. Windows key plus shift plus M maximize. Akkana jechuudha. Inni itti aanu maali? Windows key plus tab. Windows key plus tab. Gartaa? Pirogiraama baname hundaa'u isin agarsiisa jechuudha. Kana keessaa tokko filachuudhaan as banachuu dandeessa jechuudha. Windows key plus tabiin iskiriin irraa yoon si agarsiise maali? Windows key kana qabuudhaan taappiin kana jechuudha. Xiyyaa lama wal dura afaan garagalee isin agarsiisa jechuudha. Kompiitara keessatti.
Arta programma banate hunda isiniif fida jechuudha keessan. Okay. Inni itti aanu maali? Windows key plus F. Windows key plus F maal isiniif fida? Fakkeenyaaf file explorer haa isan bantanii Windows key plus F yoo ta'an feedback dialogii kana isiniif as banaa jechuudha. Okay. Inni itti aanu maali? Windows key plus L haalaan barbaachisaadha kun Windows key plus L fakkeenyaaf kompiitara kee biraa gabboo barbaadda yoo namni akka itti fayyadamu hin feene si duuba akka namni kompiitara kee hin ilaalle yoo barbaaddu taate Windows key plus L tuuta maal ta'a lock ta'a jechuudha. Lock ta'a jechuudha. Maaliif yoo si duuba itti fayyadamuu barbaade maal godha? Lock gootee yoo deemte paaswoordii waan isa gaafatuuf jecha hin banamuuf jechuudha. Kanaafuu yoo gabboo barbaadde si duuba namni tokko akka itti fayyadamu yoo hin barbaanne Windows key plus L tuuta maal godha? Lock godha jechuudha. Switch off godhuun si barbaachisa jechuudha. Gida dhuftee simply dhufteetuma taap goote maal goota paaswoordii kan itti banatta jechuudha. Windows key plus R no maal nu barbaachisa? Run programming kan nu as baasa jechuudha. Run. Runiin tun haalaan barbaachisaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf wordii as baasuudhaaf wordii deemtee tuquun sin barbaachisu asirratti win word ofitti tuqxee yoo kilik goote maal godha? Wordii si as baasa jechuudha. Akka fakkeenyaaf faayidaa hedduu baay'ee qaba jechuudha. Run programming. Keyboard irraa sin garsiise. Siniif hin xiqqoo as daleessa. Window key kana tuquudhaan R yoo tuqxe run programming kana si as bana jechuudha. Runii tana si as baasa jechuudha. Window key qabuudhaan R kilik goote jechuudha. R. Okay. Kun kana fakkaata. Itti aanu maal inni? Windows key plus U. Windows key plus U maal si as baasa? Display kana si as baasa jechuudha. Fakkeenyaaf kompiitara kee laayitii ida'uu hir'isuu yoo barbaadde simply Windows key plus U tuuta display kana si fida jechuudha. Inni itti aanu Windows key plus pause yookaan break. Windows key Windows key kana tuquudhaan pause yoo tuqxe maal isinii fida? Start menu isinii as kaasaa jechuudha. Okay. Inni itti aanu maali? Windows key plus number. Sirriitti na dhaggeeffadhamu. Windows key plus number. Taaskibaarii kana gubbaa pirogiraama kaayyattee jira. Kana as kaasuudhaaf yoo barbaadde taate Windows key plus numberii qofa fayyadamte jechuudha. Fakkeenyaaf Microsoft Edge tokko farra jira. Windows key plus 1 yoo nuti Microsoft Edge as banaa jechuudha. Fakkeenyaaf PowerPoint kun meeqarra jira? 1 2 3 4 5 6. Kanaafuu window batanii kana yookaan key kana tuquudhaan 6 yoo nan as tuqe kophee dura minimizing godha dura. Kanas as dhufu, kanas haa cufu. Kanas haa cufu. Windows key plus 6 yoo nuti maal as baasa? Fakkeenyaaf Chrome meeqarra jira amma? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 irra jira jechuudha. Kanaafuu window key plus 9 yoo nuti maal as kaase? Chrome as kaase jechuudha. Windows key plus numbering
task barii irra pirogiraama kaa'e kana siyaas banaa jechuudha. Fakkeenyaaf Excelin kiyya meeqarra jira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanaaf windoo kii kana tuqee yoo inni 7 tuqe Excel keenyas kaa'a jechuudha. Okay, inni itti aanu maali? Shift plus window key plus number. Amma fakkeenyaaf PowerPoint kiyya kaasuudhaaf reefu maal fayyadamna jenne? Windows key plus number kanuma duraan as keessan siyaasa haasa jechuudha. Kanuma duraan bante san. Haarawaa amma PowerPoint haarawaa banuudhaaf Shift plus window key plus 6 yoo nuti kennu PowerPoint haaraan na baname jechuudha. Gartee garaagarummaan Windows key plus numberii fi Shift plus window plus numbering kanaa jechuudha. Shift plus window plus numbering task barri kanarra kan jiru baname osoo hin ta'in haarawaa sii banaa jechuudha. Garaagarummaan Windows key plus numberii fi Shift plus window plus numbering garaagarummaa sana kana jechuudha. Okay. Inni itti aanu maali? Alt plus window key plus number. Kunis maal Alt plus window key plus number. Pirogiraamoota baname kana hundaa maal si godha? Akka asirratti listii isaa si fida jechuudha. Asirraa tokko tokkoon banatta jechuudha. Ol dura haati barbaaddu. Inni itti aanu maali? Windows key plus V. Windows key plus V. Maal nu as baasa? Clipboarding. Clipboarding kun maali? Fakkeenyaaf Word banee fakkeenyaaf yooniin fakkeenyaaf asirratti ilaalaa kanaan koppii godha. Koppii hayyuun Windows key plus V yoo nuti kanii koppii godha san naaf fida jechuudha agartaa. Fakkeenyaaf critical limited yoo kana asirratti ilaalamu critical limited kanaan koppii godha. Koppii godhee yooniin Windows key plus V yoo nuti maal godha? As naa kaa'e jechuudha waan koppii godhe san clipboard gubbaa naaf fida jechuudha. Windows key plus V waan koppii godhe san clipboard gubbaa laallachuudhaaf si barbaachisa jechuudha. Okay. Inni itti aanu maali? Windows key plus up arrow. Windows key kan qabuudhaan gubbaa kana yoo ta'e maximize godha. Yoo jalaa ta'e immoo maximize godha jechuudha. Left yoo ta'e gama left fida, right godhate kan right godha jechuudha. Okay, waliin haa ilaallu. Amma fakkeenyaaf kana minimize godhuudhaaf duraan as tuqnee minimize godhu ture. Minimize godhuudhaaf akkana tuqnee maximize godhuudhaaf akkana godhu ture. Amma kana maal goona? Windows key plus arrow minimize godha jechuudha. Windows key plus up arrow maximize godha jechuudha. Windows key plus left arrow gama bitaa kan nuuf fida jechuudha. Right nuuf fida. Akkana nuuf fida jechuudha. Practice godha isinis. Windows key plus down arrow maal godha? Minimize maximize godha jechuudha. Maximize godha jechuudha. Up arrow left si fida, right si fida jechuudha. Practice godha isinis. Okay, inni itti aanu maali? Windows key plus pin
Fakkeenyaaf pirezenteeshinii yoo godhuu barbaadde piroojektara wajjin walitti si fiduuf barbaachisa jechuudha. Agartee? PC screen only yoo ta'e immoo iskiriina kee qofa ta'a. Duplicate yoo ta'e immoo piroojektaraas PC kee irrattis mul'ata. Extend yoo ta'e garuu lameen duraa asirraas gimaash achirraas gimaash si agarsiisa jechuudha. Second screen only yoo ta'e immoo iskiriinni kee maal ta'a? Ni gurraacha jechuudha. PowerPoint qofaa mul'ata garuu iskiriina kee irratti hin mul'atu. Fakkeenyaaf situ hin argin harki kee tuquu danda'a. Yoo dispileen keessi duraa badee Windows key kana plus P kanatti deddeebisuudhaan ifiifuu sirreessaa jechuudha. Gartaa ifiifuu sirreessaa yoo sirreessaa harka irraa kaastaa jechuudha. Okay. Windows key plus X kun maal nu barbaachisa? Windows key plus X. Bakka start meenuun waan nu baasan nu as baasa jechuudha. Haalaan barbaachisaadha kun. Bakka fakkeenyaaf faayidaa start meenuun hin qabne caalaa kan faayidaa qabu maali? Windows key plus X gizeetu hidhama jechuudha. Asirraa waan hedduu waan baay'ee argachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf magnifying silas godhaa qaba. Okay. Windows key plus X. Asirratti waa hedduu argata jechuudha. Device manager, disk management, computer management, Windows PowerShell, task manager, setting, run. Waan hunda asirraa argata jechuudha. Fakkeenyaaf setting yoo barbaadde asirra seenta. Run yoo seente asirraa argata. Fakkeenyaaf device manager kun maali? Disk manager maali amma fakkeenyaaf? Hard disk keessa fida jechuudha. Fakkeenyaaf hard diskiin kiyya CFD dha. Namni tokko C qofa qaba. Bakka lammaffaa godhuu barbaada. Asiin seentee bakka lama godha jechuudha. CFD godhuu barbaadde asirraa seente jechuudha. Fakkeenyaaf C qofa yoo ta'e asirraa right click godhuudhaan shrink click goota. Shrink si godha ifiif bakka lamatti si godha. San booda new volume dhufa. San booda akkasitti CFD godhuu dandeessa jechuudha. Yoo karaa software osoo hin fayyadamin karaa hard diskii kee bakka itti lama godhuu dandeessu. Karaa kanaan seente jechuudha. Kanaafuu haalaan barbaachisaa jechuudha. Windows key plus X haalaan barbaachisaadha jechuudha. Okay, inni itti aanu maali? Okay. Windows key plus sign kun maal isinis as baasa magnifier kana isinii fida jechuudha. Magnifier fakkeenyaaf kana magnify gootee nama agarsiisuu barbaadde Windows key tuquudhaan plus sign yoo tuqxe maal isinii as baasa magnifier kana isinii as baasa jechuudha. Kana yoo tuqxe isiniif as guddisa. Kun yoo tuqxe immoo hir'isa jechuudha. Guddistee nama agarsiisuu barbaadde iskiriina kee haala kanaan agarsiistaa jechuudha. Barnoota keenya har'aa asumarratti dhaabna. Waan hordoftaniif haalaan galatoomaa. Viidiyoon kun yoo si qaqqabe yoo ati qabeettu taate ni beekta. Yoo ati beektu taate garuu obboleessa kee kan hin beekne jira. Isa qaqqabsiisi share godhiif jechuudha. Sharing is caring akkuma jedhamutti obboleessa keetiif yaadu waan lubbuu teetiif feetu obboleessa keetiin jaaladhuun siin jaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.